Tanii wayyaadhaa bakka nagaan dhuftan isiniin jedha. Qabxii gara afurii shanii irraa isinii wajji haasa'uu yaada qabaa. Akkuma mata duree irratti barreessetti xiqqoo sagalee na dhaga'uu baattan natti himaa isiniin jedha. Hopefully na agartan jedha. Akkam dhaloota akkamii hundi keessanuu bakka nagaan dhuftan isiniin jedha. Hedduu galatooma. Nadageettanii miti sagalee hayyee nadageettanii asini fakkaata. So I'm a bit tense ta'ee jira. Nuuf folchaa isiniin jedha. Qabxii waa afurii shan irratti isiniin dubbadha jedheetini wal keessa makee dubbadhallee. Tokkoffaa irratti orderiin kun jala xiqqoo badee jira. Waa'ee hidhamtoota irratti atiin tokkoffaa irra dubbadhee jira. Maal goonee maalirra jirra maaltu haarawaa kan jedhu garii ka quba qabdanii ka quba hin qabne illee xiqqoo hin dubbadhee jira. Lammata irratti dubbiin Oromootiin maaliif dhageettii dhabdee rakkoon empire sanii akkamitti sagalee keenya cuftee biyya keessatti qofatoon ta'in biyya alaa irratti jechuudha. I think torbee dabree shabboo irratti dubbadhee ture. Keezi biyya wayii biyya Afrikaa biyyoottan karaa shaniitu jira akka dhimma kanarra dalagaa jirru. Keenya waa'ee baqattoota Oromoo jechuudha. Sudaan Somaaliyaa illee xiqqoo jalqabuu fi Yemen fookasiin keenya ji'oottan jahan dabree irra dalagnee. Impactiin biyya Itoophiyaa tuni akkamitti uummata Oromoo biyya keessatti qofa sagalee dhabsiisatu hin ta'in biyya ollatti achi dabartee addunyaa kana irratti akka Oromoo saayilansii gootee fakkii fayyadamee isinirraa dubbachuu barbaada. Qabxiin lamaan ammoo Yuunivarsiitii Finfinneen yookiin Addis Ababa Yuunivarsiitiin statementii paasee jedhe it is so fascinating anatti. It's so fascinating mee ilaala. Instituushinni barumsa sina nafxanyaa kan wajjin hangam akka walitti hidhatee jedhe kan jedhu kun ammoo Muummicha ministeera kakalee kama lolarraa deemee jiru maaf deemee dammaqaa maaf bakka bu'ee mufriyaat maaliif intervii gadisii kennite irratti lolli kenna ka Tigree wal lollee jaala abaa'uutti fidaa kan jette. What does that really say? Kan jiru xiqqoorraa dubbadheen jira. Kun ammoo international discussion of diplomacy maaltu deemaa jira. Dhumarratti yoo dheeratu baatee jedhee waa'ee maal gochuu qabdanii. Because dubbiin guddattee fi fardatti hin fe'anii isiniin jedha. So kanneen shanii isinitti haasa'ee jira jechuudha. Hedduu galatooma. Sagalee kiyya akka gaarii dhagahaa jirtan nan fakkaata. Pointoota kiyya ilaalaa waan dubbadhuuf isin arguuf hin malu. Because nootii kiyya ilaalaa dubbadhaa jira. Galatoomaa isin jechuu barbaade as deebi'eetiin. Okay. Tokkoffaa irratti waa'ee hidhamtootarraa qalbii keessan keessaa aayyolee aabbolee hedduu akka ilaalamtanii biyya keessatti maal haa goonu ka jettanii naa bilbilaa jirta ka keessaa naa barreessaa jirtan ka telefoon keessan fuudhee telefoon deebii keessan illee isinii kennuu dhabaadhee jedhe jechuudha. At least qalbiin kiyyallee akkuma qalbii keessanii wanni san jala deemaa jirra. Akka keessanii garii keessanii miidiyaa irratti qofatu hin ta'in maal gochuu dandeenya kan jedhuun xiqqishuma irratti dubbadheen jira. Sanii walitti qabaneeti imbaasii adda addaa dubbisnee turre. Imbaasii warra Yurooppii illee mootummaa Ameerikaa kanallee wajjin haasofnee turre jechuudha. Waa'ee deemaa jiru kana irratti hidhamtoota walii qabee dhibbatti quba qabu. Yeroo baay'ee nutti himanii jiranii ambaasaad including mootummaa Ameerikaa ambaasaaddartiin kan Ameerikaa achi jirtu warra hidhamtoota kana laaluu yaaltee mootummaan akka hayyama dhooge. Warra kana qofaa miti warra Europe keessaallee biyyoota akka Germanis ta'e biyyoota akka Sweden kanneen yeroo baay'ee isin dura waggaa dabreerra jalqabeetiin hidhamtoota kan laalaniitiin mootummaan dhoogee jira. Kanaafuu diplomatic relationshipiin balleessinu jechaa cadhisanii jechuudha. Kanarra dabarree ammoo dhaabbilee mirga namaa waan kanneen irratti akka tarraa ta'ee beellamni kennaa fi beellama kana at least ji'a tokko ol natti fakkaata ka gaafannee jennee beellamni sunii fi wanni kun walirra ooleetiin kaleessumti eengadda beellamni kenna ture kaleessumti nuuf ta'ee waliin haasofnee jirra. So dhaabbilee jiru wantummaan wanti gaarii dhaaba ta'uu ni kophaa kan ta'an akka dhaabatti waliin haasofnee
rakkoo jiru kagarii kanatti himuu danda'an hedduutu jira kanutti himuu hin dandeenye. So we understood that as a security concern hangamitti akka mootummaan irratti xiyyeeffannaa kennee waan laalaa jiruu fi maaliif akka garii dubbachuu hin dandeenye nu himanii jiranii. Sanumaa walitti qabeetiin waan raajii tokko maal bareessinitti fakkaate. Arraajina ta'ee jedhe. It's just amazing biisuun akkamitti akkasiin ijaarramee jedhe. Itoophiyaa tana keessa qabxiittaan walitti qabataachuma isinii dabree jedha. Itoophiyaa tana keessa beektan taate harka 70 oli baay'inni uummataa West South kana jira. Oromiyaa keessa jira. Isiniif haa galu baay'inni uummata Oromoo minimum percentage 65 isin dura dubbadhee jira. Ibbaaf diidama keessaa percentage 65 jechuuni kara miiliyoona 78 uummanni biyya sanii Oromoodha jechuudha. Saniin ala sabaaf sablammiin Oromiyaa keessa kan jiru 5-10 jira miiliyoona 5-10 jira jechuudha. Anyway, xiqqaatee harki 75 jechuun miiliyoona 120 keessa harki 75 jechuuni miiliyoonni kara 80 Oromiyaa keessa jira jechuudha. Garana kan jiran. Qarqaarsi ammoo biyya West American biliyoona ol kennite Europe akkasi kennite jetti biliyoonam total lakkam barkuma 21 kana keessa harki 80 ol ammoo kara Norzi deemee jedhe afaan Oromootiin Norzi wallaalee dagadhee jedhe Norzi deemee jedhe. Sanii alatti ammoo walgahii kalee argame kana irratti kasiniin jedhu hin beektanii. It is dhaabboleen kun dhaaba guddaadha. Dhaaba addunyaa irratti achi qaba. Dhaaba biyya san keessa jiru. Dhaaba Itoophiyaan kan mataa ofiitti qabdu jira. Dhaaba isa wajjin dalagaa jira. Maqaa dhaaba dha'uun barbaannee fi because ana xiyyeeffannaa guddaan irra waan jiruu fi hariiroo kiyyaaf warra waan balleessa waan jedheef maqaa dhaaba hin dubbanne jechuudha. So dhaaba biyyaa wajjin dalaganii oofisa bakka 4 qabnaan aan jedhan. Tokko Finfinneedha. Kun Jijjigaadha. Kun Naqamtee kun ammoo karaa warra Tigraay fi Amaaraa naannoo san keessatti Tigraay Amaaraa fi maaliidha Affaar kanneen keessatti maaliif isin kaasee isinitti majalisa fakkaate. Uummanni jeequmsa waraanaatiinis ta'ee beela gogiinsa bishaaniitiif ta'ee just violence adda addaatiin kabaqatee rakkoon ta'u uummanni karaa saawuzii kana guddaan jira. Fookasin addunyaa karas jira. Maalii fi sirna Itoophiyaa kana keessatti ijaaramiinsa sirna kalee dabrellee kaadhaa kana qofa osoo hin ta'in kan manaaxanyoota qofa osoo hin ta'in kakalee barkuu irra jiru san irra ilaaltanii jettanii NGO'n eessa deemaa garas deema. Miidiyaan garam deemaa garas deema. So ka miidiyaan hin jirre ka NGO'n hin jirre rakkoo uummata Oromoo keessaa akkamitti arguu danda'an. In fact arguu is accident miti wanti kun ka ta'ee jire. Sagaleen uummanni Oromoo Gujii keessatti dhaaba tokko isin dubbadhee jirjaa lamaan dura walgallee turre. Hojjettoota 964 biyya keessaa qabnaa naan jedhan. Mootummaan mootummaan biyya baasee jira dhaaba kana dhaaba guddaadha. 964 qaban biyya keessaa. San keessa waan isin ajaa'ibsu Gujii keessa xiqqishuu oofisa xiqqoo nama 10 gattu dalagee jira. Warri naannoo san jirtan dhaaba kana walitti tokko walitti fidanii isin galuu danda'amu. Karraajinatti ta'ee rakkoon Oromiyaa keessa kan mul'achuu hin dandeenyee fi biyya Oromiyaa keessatti mootummaan kaleellee mootummaan hardhaallee akka addunyaa hin agarre cufee cuqqaaleetti qabee jira. In fact Oromiyaa keessa qofa osoo hin ta'in biyyootan ollaa deemeetiin akka carraa ta'eetiin biyya 4 baqattoota Oromoo waa'ee Yemen irratti joottan 8 darbaa ture dalagaa ture dhugaa isinitti hin ulfaatee jedhee riippoortii katabnee keessaan dubbisnee waa hedduu goonee jirra. Waasan keessaa amma dhaabbolee biyya baatanii UN walitti fidanii UN itti gaafatamaa guddaa akka ofiisi jiraa New York jiru policy advisor inni ammoo dhimmi kun lookoo laala jedheetiin reef jedhu kana keessatti beellama qabna kayyaman jechuudha. Biyya biraa ammoo walitti dhufneeti waan isin ajaa'ibsiisa isintu dubbadhee jira waan kana yeroo lammataa irra dubbachuu keenyatti fakkaata nama folcha. Mootummaan involve ta'ee dhimma kana mootummaa hojii dubbannee even UN mataa isaatiitti waakkatee uummanni baqataan Oromoo hin jiru jedhee up to the investigation ka'ee jenna okay amma baqataan Oromoo hin jiru jedhanii torbaan lamaan dabre kana keessatti Oromoo galmeessaa jiran keenyatti isin deebi'ee jira. Namoonni keessan qunnamaa jirtanillee
obviously nama keenya kan jiru ijoollee nuuf dalagdu jira yeroo jaasaa jirtanii yeroo jinaasaa jira warra kaakumaas jirullee warra kunillee jechuudha because na hojii qoodamni waan dalagaa jiruuf Kenya lala amma ummanni Tigraay yogguu baqatu Sudaanitti Sudaan irratti kaampiin ijaarramee ummata baqataa kan fuudhamee qarqaarama ka Oromoo kara Kenya ka baqatu Daangaa Keenyaa fi Itoophiyaas yoo ta'e daangaa kanarratti toonteen uummanni Oromoo kan register ta'aa jiru daangaa gara Ugaandaatti register ta'ee jira. Laala uummanni tokko baqatee Keenyaa yoo dhufe akkamitti daangaa Itoophiyaarra daangaa Ugaandaa deemu waraqaa malee systematically Keenyaan guutite. Keenyaan gara kanaani baqataan fe'uu jetti mallaqa guddisanii yoo itti kennan yeroo maraa akkas jetti sigale mallaqa guddisanii yoo itti kennan okay amma baqataa tiriitii godhaa jedhe am tiriitiin baqataa xiqqoo treatment jedha kara warroota kaampii keessa jirtan quba isin qabe waan isin jettan already nagahee jira dhimma isa irratti akkuma isin jenne jedhutti keessatti wal gahii qabnaa warra UN wajjin sorry kayyaman sune anyway itti tattaafataa jirra irratti finna jechuu barbaanneetiin akkamitti intentionally mana campii keessatti akkamitti akka raafatame namni jedhee waggaa 20 waggaa 30 baqattoonni achi keessa jirtanii dhageennee jirra qabxii kana kolletti qabee jedhee fi system Itoophiyaa keessa jiru qofa toon ta'in gamana ce'eetiin yoo yaadattanii akkamitti Oromoo miidhamaa akka jirtu campii achitti akka register ta'u baqataan keenya achitti akka roorrifamee jedhu in fact human trafficking ta'ee jira baqataan iddoo sande utuu sababa biraa ta'e utuu baqataan Oromoo ummata Oromoo ta'uu baatee ummata Amaaraa ummata Tigree ta'e akkas hin taatu Keenyaan systematically empire san keessatti waliigaltee fi mootummaa Ameerikaa Itoophiyaatti mootummaan Keenya waliigalteetiin ummata Oromoo jeeqaa jirti ummata Oromoo ka daangaarra jiru baqataa achi keessa illee dhufaa jiru mootummaarra illee baqataa in fact ka Keenyaa yogguu dhufee jedhu UN otoo hin ta'in ka register godhu biyyoota kaawwan UN tu register godha Keenya tu register godhee ID kennee jedha san keessatti abbaa barbaade information dabarsitee kenniti jechuudha asin durallee torbee dabre dubbadhee jira Saalawarqi mataa isitti Keenya waggaa hedduu dagaraa turte Keenya wajjini Uhuru Kenyatta wajjin hariiroo guddaa hariiroo bureaucracy hariiroo interest economy irraa walitti qaban kanaafiyyuu warri martinuu dudda kiyyanaa eegii dudda kan keessii eega jedhanii walitti garagalaniitiin akka wannatti dalagaa jiran qabxii kanneen wayaan akka kaasuu barbaadee fi yeroo baay'ee nan dhagahee jira maa ummanni Oromoo sagaleen dhagahamuu diddee kan jedhu externally rasintu dubbadhaa jira akkamitti system keessatti tokkoffaa baay'inni Oromoo lala qaama namaa kana keessatti harki tokko harki lama lukti lama ijji lama sigale ija tokko baasan homaan taatu harka tokko yoo muran homaan taatu garuu iddoo kana yoo muran namni hin jiraatu Oromooni empire san keessatti harka akkuma isiniin jedhe harka 65 ummanni Oromoo gaafin gaafataa turre akka waan saba xiqqoo taate waa gaafii xiqqoo gaafataa turre so kana keessatti gaheen politikaan Oromoo qabatee kalee qabataa turre hadhas qabataa turre rakkoo in fact qabxii biraa isin dabarsee jedha sadiin walitti dhe in fact waan raajiin argee jedhe Oromoo keessatti miidiyaa Oromoo keessatti kan argee jedhe yoo ati kophaa kan kee lallabde yoo ati kophaa kan kee fidde paartiin Oromoos ta'e rakkoo ittiin qaban gaafa ati ijaarramuuf yaattu Partiin Oromoos ta'ee miidiyaa Oromoo akka malee dhiyeessuu hin barbaadu. Ijaarramiinsa irratti wannaa guddaa rakkoo guddaa qabna Oromoo keessatti isin dubbataa jira. Maaliif waan kana isin dubbadha isin fakkaate? Because yeroo baay'ee kaameraa isin argaa hin jiru soo rakkoo hin qabu. Yeroo baay'ee yoo dhugaa rakkoo uummata Oromoo keessa jiru rakkoo xiqqoo yoo dubbannee jenne maaf hin dhoksine maaf akkas hin jenne maa himattee sun rakkoodha. Rakkoon guddaa Oromoo keessa yoo dhugaa dubbachuu hin dandeenye dhugaa yoo dubbatte jettin orneen kakaateetiin maa himatte jedhanii bo'one that is nonsense dhaabni tokko wada dhaaba politikas ta'ee dhaaba civic societies ta'ee dhaabuma fe'iyyuu haa ta'u mishiniin isaa clear ta'uu qaba gaaffii gaafatu deeme ajenda isaa roadmap isaa baafatuu qaba waan itti barbaadu kana beekuu qaba waan itti barbaadu kana beekuu isaa qofa otoo hin ta'in ummanni isa jala deemu beekuu qaba ummanni san gaafatuu qaba warroonni akkasin gaafanne ani umrii kiyya walakkaa olii Oromoo komitii keessan dalagee jedhe namoonni gargariin waan isin ajaa'ibu Oromoo komitii akka ijaaramu barbaadu warroonni sammuu hin beektan akka ijaaramu gaafa ijaarsaaf namni ol gahee jedhu gaafii gaafataaf dhufanii jedhan filamuulleen barbaadan filuulleen barbaadan kaayyoon jira maalidha akka Oromoon hin ijaaramne jechuun namoonni akkasii ammallee ka sagalee darbaa jiru ka maayikiroofoonii guddaa qabu dhagaa waan jiruuf sii galee because yoo isin ijaaramte yoo inni ijaarame baay'eedha Oromoo yoo ijaaramne qofa yoo dhaaba gaafanne qofa sagalee ta'uu dandeenya ollaanii dhaabni an deemuun kun
bu'aa inni buuse maybe gaaf tokko buukarratti maybe gaaf tokko wanni guddaan jijjiira gaaf jijjiirri kun lafa qabatee baanee dubbannutu jira hangami politika Oromoo Itoophiyaa keessa qofa ta'uu hin ta'in biyyootan ollaarratti baqattoota Oromoo hangam akka dhageessisee jedhe hangam biyyoota akkasiin jedhe UN sabte waliin haasawheetiin hangam rakkoon Oromoo fi uummata Oromoo fi Oromiyaa irra gahaa jiru addunyaan akka hin beekne dhoksitee including media akka qabatamee cuqqaalamee jiru dhaabbileen kenna ani of course in beeku waa hedduu gadhaa jiran natti fakkaata akkasitti illee amaneen jedha garuu miitingii after miitingii irra taa'urratti yeroo marayyuu raajii natti ta'ee rakkoon Oromoo asitti ganda keessatti haa iyyuu malee addunyaa biratti dhaamni Oromoof dubbataa jiru hin jiru Abiyyi mataa isatti nafxanyoon aangoorra jiran kuni Oromoo kan kaleellee cabse goobana ka aangoo ergamtuu TPLF waggaa 30 ture ilmaan OPDO ilmaan goobana OPDOdha amma immoo akaakayyutu sirna kaleessan deebisuu dhufaa jira kana keessatti ammoo gahee Oromoon political party gahee dadhabaan taphatee no absolutely taphatee jira akka Oromootti yaanni Oromummaa keenya kaasiin nu geesse of course dhaaba Oromoo political party san keessattuu dhaaba akka ABO jechuudha san keessatti ammoo dadhabbiin guddaan illee jira because dhaabni tokko asii ka'eetiin waggaa 40 booda galmaan yoo hin gahin reassess godhuu qaba maaltu wanti an godhaa jiru mishinii kiyya maal jechuudha dhaabnummaan keenya akka ollaarratti bakka kalee jalqabne irraa kaanee buqqaa 5 dabre kana keessatti walgahii 100 ta'u lakkoofne jirra san keessatti information documentii meeqanine amma hin gadda sanbata dabre data isin gaafadhee ture waa'ee beelas sumni dolchee walitti qabne warri kennaa jirtan rabbis ni haa kennu kaawwanii fi dolchee nuti walitti qabna ta'uu hin ta'in Oromiyaa keessatti eessa namni beelli jiru eenyutu lakkoofsa meeqatu beele baalirraa nama meeqatu beele harargeerraa nama meeqatu information argachuu yoo hin dandeenyu sumni doolaarri 100 guurutuun nama meeqa qarqaarte jette garuu otuu deetaa san jabeessinee qabne dhaabbataa kennine jenne jijjiirraa guddaa amma kan deetaa san keessirraa fudhanne maal goone UN fin kennine World Food Organization hin kenne USAID fin kennine jenne isa irratti akti godhanii baatanii sun dhimma biraati garuu as Facebook irratti teenee lallabuun qofa gahamati kanaaf dalagaan dhaabbileen godhaa jiru wanna akkana lafa jiru kana qabatamaani boryoo olgennu eessa geettanii maaf qarqaaramudha kan jedhu fakkeenyaaf ammallee sirna deebi'aa biiliin tokko bahee jira Ameerikaa keessatti Itoophiyaan rakkoon amma jiru kun dhaabbatu lolli kun goolabamuuf deema gaafa lolli kun goolabame biyya ijaarutu dhufaa jira biyyi ijaaramiinsa kana keessatti Oromooni laala namni martuu ka haasee lola noorzii irratti ta'ee ijaaramuu qabdi waggaa amma laala intalooni takka maqaan illee fakkaate dhiifama waggaa 30 Itoophiyaan 30 of duuba deebitee jirti jette kaasaa jirtu maaliiti ka naannoo Amhaaraa ka naannoo Tigree haasaa jirti Oromiyaan yoo ka uummanni miiliyoonaa itti beelahaa jiru eenyutu dubbataaf jira no sitti wacoo qofatti jirra so wanti nu godhaa jirru wanti biilii dhufu kana miiliyoonaa miti biiliyoonaan Itoophiyaa ijaaruuf deemaa jirti addunyaan qarqaaruuf deemaa jirti because systematic qarqaaruu waan qabduuf lolli sun yoo dhaabbatee jira ijaarsa dhufu ijaarsa san keessatti akkamitti Oromiyaanii sigalee akka baay'ina ofiitiin waan xiqqoolee taate argatti kaardaa qofatu hin ta'in because wanti hadhatti irratti haasofnu kun darbee jira addunyaan kabaruu irratti pilaan godhaa jirti nuti illee kabaruu irratti akka dhaabatti ijaaraa jirra so kanaaf biilii kanneen goona yeroo baay'ee dalagaan keenya harka 99 oloo jechuu hin dandeenya baanee kalee ebaluu wal arge kalee WFP wal arge UN wal arge jedhee liisti gochuu hin dandeenyu garuu keessan akka dhaabatti ka dalagaa jiru Oromoo keessatti kan hin dhabamee jedhee yeroo baay'ee dhaabaan akka ijaaramuudha namni politika qofa nyaatu isin taabisnaa galu namni politika qofaan hin jiraatu dawaan hin barbaachisa nyaanni hin barbaachisa barumsi hin barbaachisa tana keessa ammoo hattuuni shamarran gudeeddii waa hedduutu rakkota security tu barbaachisee jira kanneen dhaabbilee godhaa jira jechuudha of course hin beektan akka WO keessa jiru wannummaan achi galleef jaalanneeti miti because waliin dalaguun dirqama ka jechuudha namoota ilaalcha opposite wali qabnuuni walitti dhufne dalagaa jirra otoo akka fedhii keenyaa ta'e martinuu dhadhaabbatee akka leencaa akka gooftaa of godhee jira Oromoo keessatti galee walgahii yoo waaman kan dhufne waliin haa dalagnu akka jedhe asitti miidiyaa irratti baheetiin tokkummaa faarsee jedha otoo
utuu miidiyaan akka siraasii gadi jabaan tokko qabaannee jennee akka ilaalcha kiyyatti telefoonaan bilbilee kootu seenaan jirti kootu caalaan hin jira kootu asirratti waliin dubbadha yoo hin dubbanne immoo oromoon haa agartu because kophaa taa'ee martinuu akka leencaatti rurrisee jira uummanni keenya immoo ilaalcha udduba hafaa uummata keenya hunda otoo hin ta'in gariin ilaalcha udduba hafaa qabateetiin iccitii akka nama miidiyaa irraa dubbata jedha iccitii miti warri ganda keessa nu galcheetiin akka fuulduratti hin tarkaanfanne nu godhe harki guddaan diinni oromoo guddaa oromoo keessa jira gantuuni hattuuni ilmaan goobanaatu ni amaara miti in fact diinni oromoo amaara miti in fact diinni oromoo iddoo gongora sii galee amaaraaf tigreetti quba qabu baay'inni uummanni tigree isinitti mee jira parsantii walakkaa 6% jechuun nama 10 keessa Itoophiyaa nama 10 keessa fuutan namni kara 7 Oromoodha namni sadan hafe sun ammoo sabaaf sablammii Itoophiyaa guututti ummata sabaaf sablammii parsantii 30 ta'uttu Oromooni isaan waa ergatu ta'aa jira ofii keenya roadmappiin baafannu ofii keenya namatti himnu imagine mee ilaalaa jedha Ameerikaa keessa ummanni adiini harka 70 ummanni sabaaf sablammiin gurraacha qabatee Meeksikoo qabatee Chaayinaa Eeshiyaa kanneen qabateetiin harka 30 harki 30 kun biyya qabatee aangoo qabatee harki 70 laftaa'ee justice for us sinni Itoophiyaa keessa deemaa jiru sun akkasitti warri kennallee dhaabbileen kennallee gariin sirna san recognize gochuu dhiisneetiin akka saba xiqqaatti of laalleetiin justice akkana jennee dubbatan that is fundamental rakkoo jira Oromoon hin miidhamne miti Oromoon miidhamee jira shakkii tokko malee in fact Oromoon yoo kibbarratti du'u kaabarratti du'u jiddu miid Itoophiyaan quban qabdi Itoophiyaan ijaaramte namoota akka mufriyaatiin namoota akka saala warqiin ijaaramte jette maal jechuudha ummata sabaaf sablammii xixiqqoo kanarraa walitti qabaniitiin maal look nuti dhaabni PP dhaabni OPDO jechuudha OPDOon illee ilaala OPDOon maal goote kalee Oromoo dhiigaa Oromoo tuun ta'in ka afaa Oromoo baratte ka makaa qabatte yookiin ammoo ka saba biraa fuute of jibbitii ototolti of klooriidhaan of qixxeetiin look ani dhaamni keenya jabeenya hammeenna sabaaf sablammii keessa laala Oromoon harka 70 Itoophiyaa san keessatti harka 30 san walitti qabdeetiin Itoophiyaa bulchinaa jirra jedhan harki 70 Oromoo kana ka godhullee ka ergamaa ture ka Oromoo cabse ka Oromoo irra ture ka Oromoo irra jiru hadha sirni kun ammoo ka ittiin deeme Oromoodha so Oromoon assas godhuu qabu diinni keenya Amaara diinni keenya Tigree otoo hin ta'in diinni keessa jira ilmaan mana keenyaattu no ajjeesa jira ganda keessatti ilmaan wallaggaattu wallaggaarratti nama ajjeesaa jira ilmaan biraatii miti ilmaan arsiitu otoo arsi beela kuma bafurii otoo jiru cadhiseetiin addunyaatti nimni cadhisee taa'ee jira dhaabni Itoophiyaa keessa kara dhaaba 30tu jira qarqaarsa godhu dhaabni tokko quba hin qabu dhaaba hedduu wal geenye jira quba hin qaban rakkoo keessa jiru in fact isinitti mee jira ji'a 3 hin dura USAID nama 8 wajjin wal geenyaa asufne ture walirratti akkasitti namni 358 buqqa'ee gandi akkasitti gubateetiin USAID OCHAni dhaabbilee adda addaa akka jiru quban qabanii turan otoo mootummaan kun Oromoof yaadu ta'e akka Amaarri uummata ofiitiif dubbattu akka Somaaliin uummata ofiitiif dubbattu in dubbatee jira mootummaan ka Oromoo aangoo irra jiru mootummaa nafxanyaati kan ammoo ka godhaa jiru namootuma nuti maatii keenya jenne warrumoo wajjin galanii kalee ka qabsom abaa'oo keessa turetu hadda galee mootummaa kana wajjin harka dhaheetiin gadisa so Oromoon ka itti duuluu qabu ka beekuu qabu warra kan warri kunillee ka beekuu qabu warri aangoo kanarra jirtan sometimes bettani namni odadda mamma ka tokko jafaranjidhaan if you can beat them join them jaro yoo dandeenye jara keessa seenii jara akka ilaalchi kiyyatti sirna kaleessan sodaataniitiin garaantummaa Oromoo fudhataniitiin maal godhanii akka Oromoon sagalee Oromoo baay'inni Oromoo addunyaaf hin mudhanne qabanii addunyaan nama beektee jirti amma anyway qabaniitiin ofiif nama gaarii of godhanii look an Oromoodha miti kunu akkuma amma biyyi galaan Oromoon wallaalte Oromoof yaadaa jira abiyyi qofaa kophaa isaa godhaan jiru ergamtoonni goobantoonni keessa wajjin goobsisaa jiran yeroo ammaa kanatti ka ijoolleen teenya mana hidhaa keessatti ru'iin jira hirriban oogite kunniin daa'imman teenya takalee deenne tawraan ergamtee du'aa jirtu tunniin Oromoodha saba biraati miti otoo saba biraa ta'e akkasitti hin duutu hin dubbataaf kanaafuu Oromoon warri kun akka diin Oromooti Oromoo harka jiru Amaaraa miti amma booda Amaaratti quba qabuu hin dandeenyu nafxanyaadha nafxanyaan sun ammoo tokkoffaarratti Abiyyi lammaffaarratti Shimallis warroota kana diin Oromoo beekeetiin qaba warroota abaa'oo keessa galanii hadhaangoo adda addaa irra jiran warroota si gadi fakkeessitoota afaan ofii qabataniitiin taa'aniitiin mootummaa kana fuula bareechisanii jiran mootummaan kun mootummaa nafxanyaati mootummaa jigaa jiru kana jechuudha
qabxii kana walitti hidhee kan jiru ammoo dhiyeenya kana obviously addunyaan illee isinillee hin beektanii muummichi ka'ee lola jedhee suuraadhaaf ka'ee deemee jira. Qabxiin kunniin martiin walitti hidhatee jira. Laala amma Oromooni nuuf bareeda ta'ee jira because you know what kalee fakkeessutu Oromotu irra jira jenneetiini OPDOtti himaa turre amma immoo Amaara waan ta'eef OPDO ka'aa jenneetti lallabaa jirra. Sigale mufriyaati waan interview kalifeen gadda kennitee kunni walitti waan hidhatuuf kalifeen gadda kennitee irratti sababaan walgahii araara Tigrii wajjin gargar baanee fi jaala ABO'tti fidanii jedha. Maal barbaadarree wanti jarri barbaadanii tokko Amaara galvanize gochuudha. Isiniif jennee lukki muummichi ministeera amma eenyu Amaara. Araara kana kan dhiisneef maali Oromoo waan gaafataniif fedhiin jaraa akka nuti roorrisnee kaanee warra kanatti kaanee OPDO Amaara fudhate OPDO mataan jaraatiyyuu definition Amaara kana beektan nafta deebisuu qabna. OPDO mataa jiraatiyyuu warroon ittiin dubbannu hin jiru. Jiraachuun qabu dabree jira because warri kun achi irra jiru sirna kana akkamitti fuula itti dibnee meekaatti itti fageessinee afaan Oromoo dubbannee tursiisnaa malee sirna kana jijjiiruu hin dandeenye. Sirna kana ka oofaa jiru obviously sirni jechuun mana san keessatti abbaa jirutu murteessee jedha. Abbaan jiru yoo ati Oromummaa isatti yoo amanee jedhe Itoophiyaan lakkoofsaan harki 70 Oromoo yoo ta'e akkuma Ameerikaan biyya adii kanatti harki 70 oli in fact harki 80 oli birokraasii irra jiru uummata adiiti. Baay'inaan jiran kan systematic justice dha. Oromoo irratti yoo kootaa fuunee jennu taate sistema irra jiru taate Oromoon birokraasii irratti persentii 15 gadi. Mee fakkii sintima UN keessatti gaaf duraa nama tiraaka oofu nama kara 72tu hiitee jette mootummaan Itoophiyaa. Nama 22 kan UN hiitee jette. Harka san keessa harki guddaan almost all warra Tigree ture. Want to call me. Percentin soddoma UN kadalagu ummata Tigreeti. Ba inni ummanni Tigree percentii 6. Ummanni Oromoo percentii 67 achi keessatti. Bureaucracy NGO whether USAID ta'e UN ta'e injiru Oromoo maaltu kana godhee sirni lafa jiru meekaappii dibateetiin Oromoo exclude godheedha. Otoo akka Oromoo exclude gadi qabe kana saba Amaaraa gadi qabe saba Tigree saba Somaalee even saba Makaawwan qaqqabee jedhee ummanni sabaaf sablammii meetee minority meetee jedhee itti ka'ee jedhama. Akka ittiin kaane ka godhe warra kanaa isin jechuu kanaaf. Anyway ka warri amma kun ko gadhaa jiru mufraatillee ka yeroo kana keessa dubbataa jirtu wanni jarri barbaaddu ummata Amaaraa galvanize gootee galvanize jechuun maal ka kaastee onnee itti horteetiin look mootummaa prime minister Amaara isin goonee jira itti aanallee Amaara ka biyya alaa jirullee Amaara security intelligence Amaara in fact ibi hidhamtoota iyyuu riskii jaraarra keenyeeti Amaara kanaafu Amaaraan wajji ka'a mootummaa warra Tigree kana kuffisnaa kan jedhu. So kanaafu Oromoo ka godhuu qabu qabxii gara dhumaarratti Oromoon ka godhuu qabu biyya san keessatti yeroo kana keessatti mootummaan kun kufee jira. Addunyaanis argitee marii hedduutu deemaa jira. Kanu qabu keessa jiru kanu hin beekne marii hedduutu deemaa jira Afrikaa Europe illee qabatee mariin deemu kun waan tokko confident ka yeroo baay'ee dubbadhee amaleetiin dubbadhee jiru mariin Oromoon ammanni hin jiru. In ammata shakkiin qabu yeroodhaaf haa cadhisan malee because humanitarian nyaata karasitti fiduu barbaadanii fi haa cadhisan malee shakkii tokko malee Oromoo malee akka Itoophiyaan gara hin geenye addunyaan bartee jirti. Gaafiin isin bira jira Oromoo. Oromoon ofiidhaafis biyyaafis maal kennaa jira. That is akka WOC ka dalagaa turre jootanii fi irratti dalagaa otoo kun waan feeqaa jira dalagaa jiru san. Kophaa keenyatti waan feene dubbachuu hin akka Oromootti garuu mal propose godhaa jirra because inni laala warra afaan Amaaraa dubbatu naafxanyoota because Amaara ka jedhamu hin jiru jenneera. Amaarri naannootu jira malee ummanni Amaara jedhamu hin jiru. Naannoo Amaaraa kana keessa Qimaantu jira, Agooti jira, Oromootu jira, Tigreetu jira, sabaaf sablammiitu jira. Sinigalee ummanni afaan Amaaraa dubbatu kun baay'inni jara naafxanyoonni ka especially Oromiyaa keessa jiran kuni maaliif Oromoon itti falmattee jette because afaan si qabeetiin aadaa kiyyaan naa deemi anatu si bulchaa jedhe. Oromoo keessallee akka akkasiin taane because ummanni Oromoo jechuun ummata xiqqaate miiliyoona 60 oliiti. Ummanni Oromoo aadaa adda addaa qaba. Garaagarummaa adda addaa qaba. Ummata akka Oromootti Oromoodha. Kun akka hin taane Oromoo dhaabbilee Oromoodhaaf maal dhiyeessaa jirti. As baastee ummanni Oromoo itti dubbatuu qaba. Dhaabbilee jala kan deemtanii amma yeroo kana keessatti kafalmii hin qabne, kamamii hin qabne, ka Oromoof du'aa jiru fakkeenyaaf woboodhaanti. Woboonis waan ummata Oromootiif qabu eega dhaaba politika qabaatee jedhe ajandaa qabaate katti du'aa jirullee
كأمني جل هيروك أقول لي كهيريدا جول لي أبا كنا because أبا تكو جراني جراني وبوني أكد أبتي political ليك أمنا ورانا ليك أمنا جل إدو بتهاجر إيجا كس كده أمة أورمو في أجندة إسهامالي because بيتي ور يبغون قدرتو when I was growing up أبا غافي جنن ديتو أكواني I think أمانتا غري كيس غافي جنن ديتو واربين غافة تنجر نسيقال واربين غافة أكاك سنمو أكوا سنمو كانسري أورمو كروبة تنبيس الرقونسن أبلي مرتينو ورّي أورمو أبيار مرتينو أجندا clearly تجبهتين أورمو اتوال فلمي أورمو كان نافتا أجدي كيساف أتوقع كنافو when أبلين كين نقولوا كمان ورّي political of course ورّي مشاورنا كأبو وبوني اللي كان جنة يروكنا كيست أورمو كأك إجت لالاجر هيد أمتوني من هيد أكيس جرتو كأماري إتنقالبنايز قطشو في جرى دوريسا جرتو كان إيكو كراكنا كيست كيرو في كارين ورولين دبتها جرو ورولين دبتها هنجريسي بنين ستري سرين دوتي تاون دندين بشان دبر بوهم دندين وان قلوك أمنو كابا كبت بحاف ديت بكجرو مرات because internetin بدو دندا تلفون كتمو دندا كنافيو أمني كين قبعه نتيما جرى الدنيا security ورا كنا security سبلمي توقع كيس أورمي كيس جرتو رسكي كنت أرجعنيت ما جرى because إن بيكنا كانوا تما وان جرتنيف نتبي بلا وان جرتنيف بحاف إيه تنيتين يوفين فيني كنا رأيت جولة كنا رأيت ركون تكمل يجولين بحال جرتو يجولين بورن جرتو سب أورمو على كنته كيستو سبني أمارا ميت أقول إرجعه وان دندوف وان أجهاجروس موتما الدنيا كجراني جرو كنا فيو أورمو في جتشو تونتيني يو سب كنا بيجي كنا جبسوا في security جرا ورّي وبولي أكسمت يروح كنا كيستي تلمام ورنا كنا رتيجي فتشو كمنا كيروني اللي ما الجرودن دينا يروح كنا كيستي موتمان كوفيجر مقاماف ميديا نفتني رت هاجراتو مالي أتش كوفيجر بكمرت يو وراني اسني نقول ورانت يروح كنا رت نانو كيسن بلسوم ميلانا ولون أمني ولو إيارد جاء ريبورتي ولو رت بعد كتبني يمني ولو رت دلقني جاء تربا سديتي سنة فرصة تنبيك واي ولو رت أمني ولو أمار كيستها إيه إتي أتورور رفمو كأوف بلسوم سجل الكبرات ومتولد سو أرموني بالي مالتاتن كموتومان في النجرو بالي جتشون كونو فقو is the last بي الأولى سومالي إلى ولتك أبو أمتك نانو سنيتين ودون قربات إجدين ما بلسوم الأمني ما في كود أبن ما في روك أنا كيستي موتومان كون كيسني متى موتومان أرموتي بيلا كيسن من نياني أداما كيستي USAID لفقوت تجرا فيدانيتين كرا تجراي انقل شوفي موتومان تجراي وانقل شو أو جيجرو في يعني لفجرا إسني قودو هندندا بشان إسني واسون دندا ما بجبراتو روب سجل أجرام تما كير روب غير كين روب سوات روب أو كروب سكتاتي إندن دا أما بشاني يرو بركو جارة دي دم تكوفا كنا كيسة جرا موتومان كوي اسم بيلوفتني نمني بيلي بيتني بيرسوما غافة چوندن دين سنيف أورمو بيلرت هم سني جرن because يو بيلوفت ماتي هم بيسو هوري ايغو فاسي اچ دين تجتا موتومان كنا وانت ايه اسني دبتان جرو كنتيبا اسني دبتان جرو ورّي موتومان كنا جوجين كنتيبا رجرتني لي يرو كنا كيسة أمتا كينا تليون ديبين أمتا كينا يون ايغين أمتا كينا يوهين دبتين إسنيت يوف دي ما جرتي تجيرم نكون أما إسماتر أوف يروق بابا كيستي نين أفجر شكينا كان أما كقول أجرو تجيرم أوف كيستي أورمونا كم تايتار بكوفي أركتي أكلاكو ساتي كون أما هو وروني يكهم تنرق إجري because جرافي اللي ور أنغو رجل كوني أنغو كان بيسوق بعد because أنغو كوني يودا بريجري اتقافة ما قد وان التمرقتوفي كان فهم بيساجر كان فيجو يون سينقول أجو كيروف قري مري أتاجرتني مرأتشوك أبدني يوك تكوفا مرأتها جرتنام بيكا ورا مري كان جل ديما قافد لما يو مري كان كيس نجري مري أكمل تجند كيس بلسوم زيتني جدا يروك أنا كيس توانتي سن أو توكو إنجر وراني تيوب أجابي بديجرا كام مجرو أكو ما قرتن كأيا في متي أمارة والنفرات الرجال جتشودا سنيلا كدبتني في متي because ونني بربادو أكورمون كاتي إيتو سنمو أمارة أكوني تقول إيتي ورانا تبنا نقول أوف جتشودا مرة بيجي لاجرو أمو تويتري كامبيني كبرات الفاجرة إنقد اللي تيماتني جدا كيسة تطلعان سلاين صديقوفا
yoo bibiltan because congressitti yoo bibiltanii wanna namni bibili mara yoo record godhanii jedhan record godhanii state departmentitti telefoona kudhanii maqaa jawaariitii fi telefoona kudhanii hidhamtootaa fi natti bibilan jedhanii dabarsanii jedhan kanaafiyyuu community yoo olgeettanii gaarii dhamma nagammachiisa jedhe hiriira siyaatiin Minnesota warri bahaa jirtan that is good naannoo maratti ta'uu qaba nama shaniin leo taate koottaa walitti dhufa mari'a bakka teetan sanii telefoona bilbila maa bilbiltan dhimma hidhamtoota irraa bilbila hagas dhumate dhimma hidhamtoota irraa bilbila xalayaa qopheessinee jira jalqabu gaafa lammataa irraa xalayaan ergamee qophaa'ee jiru bada nu qofa isin qopheessa groupiidhaan qopheessitaniituma xalayaa ergitan because nama shaniin bilbiltanii jettan nama shan jedhee katabamee jira isinammoo constituency jechuun maalidha mirga qabda mootummaan kun isiniif dalaga waan ta'eef mootummaa kana itti dubbadha